irra bareeda boqqollaa maasaa kanaa seenaan kun waan isin fayyaduuf kaarittiisan qalbii isa qajeelu bareedina fuula isii irra irratti fuula yeroo barbaaddetti ammoo isin nama argachuu hin dandeessu. Bultitti yeroo seennu dubartii ilaallachuu qabna. Dubartiin waa afurii fuudhamti. Sanyii ilaallachuun aadaa Oromoo keessatti beekama. Bareedinni hunda caalu bareedina diini daangaa rabbii eeggatti. Saahiba diini san bira kutin. Saahibattii diini san bira kutin. Namoonni fuudha barbaadanii fi akkasuma heeruma barbaadan haga xumuraatti viidiyoo kan dhageeffadhaa isin fayyada hedduu. Keessattuu warroonni bultii keessatti yeroo nama akkasiin feetanii barbaadanii argachuu dadhabdan. Haga xumuraatti yoo nafaana bultan irraa barattan. Seenaa tana haga xumura nafaana dhageeffattee kaateeti intala tante argachuu dandeettaa jechuu jidduu kanatti. Atiin shamaraallee ka dhiira sii taatu barbaaddee dhabde kunooti. Inshaallah haga xumuraatti seenaa tana bichaarraa waan guddaa baratta waan ta'eef. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seenaa ajaa'ibaa akkasumallee barnoota guddaa isinii qabu keessattuu bultii keessatti isin fayyada jedhee yaadu tokko isinii fideetiin dhufeetiin jira guyyaa har'aa kana. Seenaan illee akkanatti jalqabdi. Gurbaa tokkotu ture bultii ijaarachuu barbaade. Erga bultii ijaarachuu barbaade ammoo intala barbaachuu jalqabe. Intalli tun walitti fakkaatti. Shamarran hedduu arga. Itti bareeddi. Tajalqabaatiif xumuraa walitti fakkaattee tamiin akka fuudhuu fi tamiin waliin akka bultii ijaaratu adda baasuu dadhabe. Uf gaafa maal akka godhu. Deebii dhabee yennaani saahibaan mari'ate. Namni saahiba qabaa mire saahiba isaatiin mari'atee abboo intalli tun wal na fakkaate. Shamarran baay'ee arge tamiin keessa akka fuudhu wallaalee. Hedduu ishee amalillee wal fakkaata. Akkasumallee ga'a biftillee na babbareeddee jedheen akkasii hayyee nam hayyuu tokkotu jira naannoo akkanaatitti argama deemimee nama san gaafadhu jedheen. Innillee jecha saahiba isaa dhagahee hayyuu kana gaafatee intala isaa taatu fuudhuudhaaf manaa ba'e. Deemaa turetti naannoo akkasii jiraata jedhanii itti himan naannoo san dhaqee iyyaafate. Yeroo san naannoo san dhaqee inni iyyaafatu isaaf eeran oorruu keessa jira bira deemii jedhanii. Bira deemu oorruu keessatti yoo inni bira deemu namichi qaccee oorruu taa'eeti waa hodhutti jira. Dhaqee waan akkanaatiin si bira na fidi. Sitti jamee dhufee jedheen maal natti jamte jennaan intala fuudhuu barbaada. Intala fuudhuudhaaf ammoo aniin kun intala hedduu laalle. Dubartoota laalladhe sana keessa garii bifti isii takka bifti natti tolte, takka amalli natti tolte, takka ammallee ilaalchi isiin naaf qabdu natti tole, tamiin akka keessaa fuudhu wallaalee jedheen. Akkasii shamara gaarii fi taa'ee hayyee deebii kan keessii deebisa jedheen. Namichi oorruu boqqollaan asheenni gahee jiru wayii afaan taa'u jira. Oorruu kana keessa seen jedheen. Boqqollaa firee takkaa murtee dhufte jedheen. Boqqollaan ati muruu qabdu irra bareedaa boqqollaa maasaa kanaati jettee ka ati yaadduu jedheen. Garuu wanti ati beekuu qabdu boqqollaa kana yoo keessa seenee boqqollaa akkanaa argadhu jette bakkuma kanaa murtee na kennitaa jedheen rakkoon qabu. Lakki keessa boqqollaa kana caalu bareedu argachuu hin danda'a jettee yoo amante keessa seenteeti boqqollaa kana caalu naaf iddee dhuftaa jedheen. Sadaffa boqqollaa amma bira tarte kan yoo boqqollaan kun boqqollaa fuuldura kan kee jiru caale deebitee boqqollaa kana muruu hin dandeettu jedheen. Duubatti deebi'uun hin jiru fuulduruma kan kee deemtaa jedheen. Qamaa jedheen. Hin jaalate namichillee maaliifuu waa irraa barachuu deemaa mire intala fuudhuu deemaa mire intala akka fuudhuu itti himuuf jecha seene maasaa. Osoo inni keessa gad hin seenne qaccee kanarratti jalqabumarraa boqqollaa babbareedaa ija namaa hawwatu arge. Argee jennaani ka jalqabni isaa akkana keessi isaa kana caala waan jedhee yaadeefi oorruu kana keessa seenee boqqollaa kana daran bareedu fuudha jedhee keessa seene. Yoo inni keessa seenee xiqqoo achi deemu boqqollaan inni bira gahe boqqollaa inni dura bira tare hanqate. Hanqatee jennaani akkam jedhee of gaafatee ka'eeti dubbiin duubatti deebi'uun hin jirtu waan ta'eef fuuldura kana boqqollaa kana caalu argachuu danda'a jedhee deemuu jalqabe. Osuma boqqollaa gaarii kana barbaadu xumura oorruu yookaan qaccee dhaqqabe. Qaccee oorruu kana yoo inni dhaqqabee maasaa kana xumura isaa gaheetu hin jedhee maasaa achi bahuu osoo hin geenne dura boqqollaa ganaa asheeta firiijiidha arge. Nama firiijiidha kana immoo. Jalqaba gisee maasaa gasseenu boqqollaa babbareeda argisiin ture. Oorruu akka seeniin boqqollaa bareeda argeera. Jalqaba oorruu kana gara naanillee boqqollaan gaariin jiraachuu ni mala jedhee gara siimura jedhee qacceen bahe. Yoo inni bahu xumura irratti boqqollaa allaattiin nyaata. Firee irraa fixxee muka bichaa dhaabatu arge. Duubatti deebi'uu hin danda'u. Harka duwwaa bahuu hin danda'u waan ta'eef muka duwwaa sana qabatee ittiin dhufe. Yoo hayyicha kana inni dhufee boqqollaa kana saalfataa itti kenne. Irra bareedaa boqqollaa maasaa kanaa boqqollaa kana agarte jedhee gaafate. Lakki yaa hayyicha
an gisee asiin gasseenu boqqollaa bareedaa boqqollaan kun jalqabni isaa ka hagana gaarii ta'e keessi isaa yoo seenu kana caalu argadha jedhee keessa seenu adadaan achi deemu boqqollaan baay'inni isaa jabeenni isaa gabbu'aa dhufu erga inni gabbu'e ammoo xumura jalqaba irratti boqqollaa gaarii dura waan argadheef xumura kanarraan illee boqqollaan gaariin jiraachuun mala jedheeti achi ba'e yoo an oorru tana qaccee ba'u boqqollaa firee irraa dhumate kan argee harka duwwaa deebi'uu waa hin dandeenye wottossee dhufee jedheen akkasii eeyyee hayyeena dhageettaa jedheen intala barbaadde bultii wajjin ijaarachuu fi wajji jiraachuu barbaadde hayyee erga akkas ta'e wanti ati naa gochuu qabdu intala si bira jirtuu fi intala amma fuula si bareedde fuudhi malee tasana caaluu barbaadda jettee fuulduratti hin deeminii jedhe seenaan kun waan isin fayyaduuf isiniifidha maaliin isin fayyada fejjuun dhiirota kenna intala magaala wajji yoo isaa haasaaru diimtuu bira arge diimtuu san qalbii isa qajeela osoo diimtuu waliin haasa'u kaarritti yoo arge kaarritti san qalbii isa qajeela intala babbareedduu jalqaba irratti argee bira xumure tana bira kuteetiin jiru jarri carraa qabanii fayyadamanii bultii seenaniitiin jiran yookaan jireenya mataa isaanii dhuunfaa jiraachuu jiran inni ammoo fuuldura isaatitti intala akka amma bira dabaree kana qaba ta inni amma argu yookaan amala isaa ittiin qajeelchu yookaan bifa akka inni barbaadu hin taatu kanaafuu maal ta'a carraan bultiif inni qabu jalaa xiqqaataa jira yookaan waan godhu dhabee xumura irratti wama arge wayii waliin jiraataa jechuudha dubartoonni keenya hoo yeroo bultiitti seenuu barbaadan keessattuu bakka kanatti dubartiin fa'a filannoo baay'isan gisee fuulli isii daa'imummaa qabu gisee namni bultiif seeraan isii barbaadu gisee ammallee isiin nama hedduu barti barbaadamtu taate maal jetti bareedina fuula isii irra irratti fuulli kee hin bareeda yeroo fedhetti nama fedhetti heerumuu danda'a yeroo barbaadetti bultii ijaarachuu danda'a maaf na cinqee jetti hin deemtu bareedinni fuulaa kun adada waggaan namaa umrii namatti deemuun jijjiiramaa dhufa isiin akka irra jirtu boru hin jirtu waan ta'eef gisee isiin achi deemte namni isii barbaadu hin argamu achi booda ammoo isiin maal taate hin barbaadu yeroo barbaadetti ammoo isiin nama argachuu hin dandeessu sababa kanaan dubartiin hedduu bultii malee kaafantu jiru dhiironni keenya maal gochuu qabna bultiitti yeroo seennu dubartii ilaalachuu qabna dubartii hin laalan dubartii ilaalanu tana hoo akkam ilaalan dubartiin waa afurii fuudhan akka rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam dhiirti dubartii waa afurii fuutii jedhan tokkoffaa lijamaali bareedina isiitiif fuudhan fuula isiittuu bareeda intalti diimtuudha kaarrittiidha funyaan dheeratti wama akkana kana laaleetti fuudha namni jedhan lammaffaa wa immaa limaaliha takki ammoo qabeenya isiitiif fuudhanii qabeenya qabdi mana jaartii qabdi makiinaa bitattii qabdi akka nama jireenya yeroo irraa hin kaasu tama waa qabdu tana fuudheeti isii wajjin jiraadha jedhee qabeenyaaf fuudhaa jedha dhiirti lama waa lamaan kanaaf fuudhe dubartii sadaffaa ammoo warra isiitiif fuudhan dubartii warra isiitu hundee kabajaati sanyii bareeddu yookaan ammoo sanyii guddoo yookaan ammoo sanyii dubartiin hortu waan akkanaa kana laalee fuudha kun ammoo oromoota keessatti baay'ee baratamaadha namni abbaanii osuma deemu sanyii bareedu takka warra gaarii tokko yoo dhufe ilma yoo qabaate intala naa kenna jedhaan hin kennaniif yoo kennaniifoo intala itti fuudheeti intala osoo mucaan hin beekin abbaan maan jaalatee fi warra jaalatee fuudhaa jechuudha mucaan illee ajaja abbaa dhagee fuudheeti wajjin jiraataa jedhan akkasitti abboonni kenna akaakayyoonni kenna akkasitti nu horanii asiin nu gahan sanyii ilaallachuun aadaa oromoo keessatti beekama warra kabaja qabu warra guddina qabu akkasumallee sanyii hortu waan akkana kana laalte oromoon waan akkana kana laaltee akkanuma dubartii walii kenniti erga dubartii abbaan intalaa osoo intalli hin beeyne abbaa mucaatii kenne abbaan mucaallee osoo mucaan hin beeyne galee barsiisee walii kennanii wal horaa dhufan jechuudha kun aadaa oromoo keessatti illee beekama ammallee aadaa naannoo biraa keessa illee jira hayyee arfaffaa irratti dubartii wanti fuudhanii fi lidiiniha maali bareedinni isii bareedinni hunda caalu bareedinni diinii fuudhan intalatu imaana qaba intalatu sodaa rabbii qaba daangaa rabbii eeggatti ibaadaa jabeessiti intala kana fuudhanii jedhan saahiba diinii san bira kutin saahibattii diinii san bira kutin
قرآن يقرأ في القرآن قرأ دندي تأمل ديني قدموا دندي تسلاة بي تكبج بي انت لك سيفود آية الرسول صلى الله عليه وسلم صاحبتي ديني سفود آية مالي وانجل نفكمن تكو فارد دبرتي جلق برتي مالي فود انجل بريدنا فود انجل بريدين نسي أمون جيجيرا يوم مري أسيا ديمي بفت إسي كون جيجيرا ما رب بريدين نورا فول أسي الراكا كرنا ما قدوم ما جيجيرا فول أسي شمتور جالل كان كمان دا بريدين نوان تيف اتفوفون دندو وان زلاقي أرغنة چولا أكسو قابين يافو قابين يفتين سيتين نورا ورمون قابين خانتو بد كاني كان اللي جالل بدو كسن جرم بد وجبر جالل سندورا ولي قابد نو جالل قابين يرحم دا قابين يولين بد مال تاري كاني كانس ركو صدفة ورئيسي لالتفو ورطو ورقاد سنجي سنجي خبجات انتالي أموي وججلات ويقلت تمتا سنيات يوتا تنتو تلمان قدسون بين يوتا تنتو تأمل لي ناموسا قمن يوتا تنتو تأمل همتو قبض يوتا تنتو يوكان ورّي أكا أتلاقيت تنما غاريته أني برقيت أكا تياد سنتو رب سونس قال مهنگهو جسو أزديبه أما تديني تديبه انتل تدين قبض برول الدين قبض مالي دين نسي أدى قبضت كلي لينزرا لينزرا برول لينزرا توانت ربي نسي أدى تمت كلي لينزرا أدى لينزرا برول لينزرا توانت بيت كنوان بيتو نسي نكتاز انتل تدين بيتو حق أبا منا بيت انتل تديني بيتو حق إلماني بيت يروني فولو من تلال آلتني فنيان إرين لالتني بدين خارو الكانسي لالتني أكسومس بريدنا سيكوسي لالتني dubartiin fuudhin hin fuudhina isinitti taafu maaliif ilmaan keetu bari ilmaan dante yoo fuutu yoo dubartii fuutu haadha ilmaan kiyya naa taati jedhi yaada ilmaan kiyya boru akka gaarii naa guddisuu dandeetti naamusa islaamummaa kan naa barsiisuu dandeetti bakka ani hin jirretti abbaa naa taatiifi haadha gaarii hoo naa taatiifi jettee of gaafachuu danda'u qabda jechuudha intala akkas ilaallattee fuudhuu qabda jechuudha hayyoota addunyaa kanaa hedduu isaanii akka imaam Ahmad imaama muslimtoota haadhatu guddise abbaan daa'imummaan irraa bi'e isin hunduu dhaggettanii ta'e imaamul Bukhaarii haadhatu guddise ilmoo yatiimaa ture hayyoota beekamoo hedduu isaanii akkasuma beektota kenniin hedduu isaanii ilmaan miskiinaati ilmaan yatiimaati haadhatu guddise haati mana keessaa gaarii sana ilmoo firii qabdu ilma addunyaa kanaaf bu'aa qabdu taati jechuudha. Ilma akkasiisan argachuuf ammoo haadha filachuu sirraa eegama warri dhiiraa jechuudha. Warri dubartootaallee abbaa manaa yoo filate funyaan dheerina isaa laaltee bareedina fuula isaa laaltee yoo waan kakasan caalugaa ilmi namaa walii qixxaawamne yoo tokko bareedaa ta'ee ka biraa kasa irra bareedu dhufe isa laaltee jalan deemu. Yoo tokko qabeenyaan giddu galeessa ta'e kasa irra abbaa qabeenyaa dhufe jalan deemu. maaliif arraati kana yoo filatte namni kan kana caalu jira yoo fakkeenyaaf ati hadha nama bareedaa wajjin sayyidatte kasa irra bareedu jira hadha bareedaa kana dhiiste kasa irra bareedu yoo fudhatte iftaani kasa irra bareedu qalbiin dantee bareedicha kan taane yoo fasigutu ta'e fuuluma nama dheerina funyaani addeen ilkaanii agooda babadhinna waan akkasii kan yoo kasilaata taate maandaadha osuma ati kabiraa barbaadu giseen ati barbaadamtu sirrata giseen ati zaa'imummaa qabdu giseen namni kamuu si barbaadu gisee dargaggoonni bultii si barbaadan kaani ati nama filachuu jirta gisee filannoo kan kee bultii godhattee ka argadhee ati heerumna jettoo ammoo namni si filatu umurii kan kee waan deemeef namni si filatu filannoo kan kee toffadhu ka qabeenya qabullee namni walirra tokko yoo makiinaa qabaate tokko makiinaa lama qaba tokko yoo miilaan deeme tokko caammaa yoo qabu addunyaan tun akkas ka makiinaatti bite rabbiin kaan shufeera godhee isa gargaarsa ka shufeera ta'e abbaa makiinaa gargaaree ka makiinaa bite shufeerii gargaaree hojii jiraataa wal hojjechiisanii hundi isaa wal biran qabu abbaa qabeenyaa ka makiinaa qabu ka mana G+2 ijaare heeruma yoo jette waliin qixxaa'u hin jiru maaliif abbaa keetu G+2 hin qabu obboleessi keetu G+2 hin qabu
maaliif akkuma kan kee kaanii firaashima madaabaraa irra ciistee guddatteemi mucaan illee kaataan malaalataatu kun akkasuma guddateera lafuma ciisaa itillee loonii erbee loonii fa'aa irra ciisaatiin guddate innillee jireenya fooyyeffachuu kaayyoo hin qabu garuu hojjechuu hojjeta garuu bakka ati yaadu san hin deemu wali kootu wajjin jijjiiranii bakka san dhaqqan ati jireenya gaarii barbaaduun gaarii ilmaan kan akka gaarii guddifachuu mana barumsaa gaarii barsiifachuu akkasumallee qabaatee sadaqachuudhaaf akka gaarii qabeenya qabaachuun gaarii haa ta'uti ammoo ka qabeenya gaarii qabu si filachuu dhabuu danda'a maaliif ka qabeenya gaarii qabu filatee fuudha malee filatee ittiin heerumu yookaan ammoo qabeenya ati barbaadu san yookaan namichi sun qabu ta'uu danda'a waliin yoo hojjettu waliin jijjiiramuu dandeessa waani maatiin kan kee hin qabne waani eessummaan kan kee hin qabne waani abbeeroonni kan kee hin qabne namarra hin barbaadu mucaan illee biyyumatti dhalatee guddate akkuma kan kee maatii hiyyeessarraa dhalate yookaan maatii giddugaleessarraa dhalate yookaan maatii qabeenya qabu maatiin qabeenya qabu Itoophiyaa keessatti abbaan makiinaa bitee ilmaa kennu xiqqoo nama muraasa paarsentii 100 keessaa paarsentii 5 yoo jiraatu ka ijaaree mana namaa kennu paarsentii muraasa qabeenyi Itoophiyaatti namni qabu biyya keenya keessatti namni qabu kama isaa ilmatti hin dabalu hedduun qabeenya namaa ilmatti hin dabalu qabeenya garii fakkeenyaaf biyyoota gurguddate kana keessa yoo ilaalte osoo abbaan du'e haga abbaa sadii hortee isaa nyaatu nama qabu jira kenna kunoo usossobaatu maddaata kamana bareedallee qabu mana akka ofii ijaarsa ilma isaatti ijaaruu hin danda'u ilmi isaallee taajjalee bakka abbaan kan dhaqqabuuf yeroo itti fudhata ati yeroo isa dhaabbattee eeggachuu hin dandeenye gisee ati isa eeddee inni sadarkaa san dhaqqabuttoo ati hin barbaadamtu bareedinni hanga sirraa deemeera umuriin kan achi deemeera waa hedduutu jira kanaafuu carraa jirutti fayyadamne nama maraxuu caalaa nama filachuu caalaa filannoo kan kee namni kun amala qaba tokko na bulfachuu danda'a rakkatullee harakkatu na bulfachuu danda'a hojjetata ciiseetuma bakkuma inni ganama ciisetti galgalas aduu itti dhiitimoo waa hojjeta waa fiiggata xaarata maaliif xaaraan jijjiirama hojjetee innaan jijjiirama hadha yoo tana hojjetaa jedhaati bor hojjisan caaltu argata bor ammoo waa walitti qabatee ekonoomii biraatiin ekonoomii guddachuu danda'a hojjetaa jedhi ilaala imaana qaba akkam ibaadaa irratti jajjabinni qaba jedhi ilaala yoo imaana qaba rabbi sodaata daangaa rabbi eeggata bor rabbi maannaan jedhaa beeka jechuudha imaana qaba waan fe'ellee haa ta'u jechuudha salaata sana jabeessa jedhi waan akkasii ilaali itteeru qabeenya jalqabii waliin hojjedha dhiirtillee dubartiinillee kamarran keenyaaf akkasuma dargaggoonni warri ganaa bulchisanii hojjetan viidiyoo kanarraa waa baratan jedheeti yaada inshaallah nama wal fayyadu rabbiin haa taasisu yoo isinitti tole sabiskiraayibii godha akkasumallee viidiyoo laayikii gochuu hin dagatina haga viidiyoo biraa ka barnoota qabu walitti deebinutti nagahaa naa turaa isinin jedha wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh